Bara meeqa dalagina argu? Jirtaati. Yeroo meeqa dalagina maal wal marguun rakkise? Eessaa kaaseensi waa beektaa? Dhugaa jettaa. Fiiguu fi fiigee. Iddoo tokko deemee reetuun nan muddame beektaa? Iddoo tokko deemuudhaaf akkam garuu? Hawwa akkamitti tolee jira? Dhugaa si yaadeen ture. Akkam Jirtaatti tolte baay'ee si galata waaqayyo maarree. Maal baay'ee cimaa koo jira. Garuu maal argattee akkanatti ballattee? Jirtaa garuu? Natti tole nan babal'adhe lafa. Dhugaa baay'ee. Maali kaa kunuun? Situyyuu jiraachaa jira jireenyi si bira jiraachaa jira. Galata waaqayyo. Eessaa garamitti fiidda akka kana? Maali kaa didoo ittiin deema jedheen sanumaaf tardamaatu nammallee garuu rakkoon hin jiru xinnoo yeroo xinnoo hin qaban waan ta'eef kottu makiyyaatoon si affeera. Ani makiyyaatoodhaan affeelamuun barbaadu. Maali sin affeeraa sin jedhani? Asi dhibu mana yaalaa hojiirra buleetanii gara manaatti adeemaa jira. Ammas fakkaata si dadammaqsiisaa sitti toleetuma na biraan addaan baana kottu bareedu. Eebu namatti naa gadhiisi. Warri kun warran birrituu nagaa humtanii maaloo birrituu gubadhe eebodhe giiftii kiyya farsoo naa kennime. Mee natti daddafii giiftii mee dafi qabbaneeti. Me aske akkanumatti akkanumatti. Haasaa dhumaa immoo. Reefuun qabbana. Araqee isaa dabalime. Nandini duube kennu. Birituu yaa birituu gabbatee naan simatu. Daddaf. Welcome, ani kawa welcome malsi kawa. Bire, tu, mana itu bire. Yo aku jemal tanah itu. Nindu. Jirennya Kafe keessatti moo? Si difuuriin koo gadi bu'ee ol ka'ee jedhee waan namni badhu waan tokko iyyuu hin qabu. Ilmaan jiraan dhalaa qoricha koo yeroo yerootti nan fudhadhaa. Nyaata koo nyaata madaalamaa yeroo adda addaatti waan adda addaa nan nyaadhaa. Sanirraan immoo wantoota tokko tokko sochii qaamaa kun nan raawwadhaa. Nyaata yeroo adda addaatti nyaata adda addaa nan nyaadhaa. Kanuma kaa. Aniyyuu kan si dhugu ofitti amanamummaa ati qabdu kana yaadachuurraan kan ka'e waa'ee kee baay'ee si ajaa'ibsiifadha nama biraatti si meenquuf. Maaliif yoo jette namoonni ofitti amanan akka keete akka isaan baay'atan barbaadu. Maal sitti fakkaate Sister Leensee? Bara jireenya keetti waan baay'eetu si mudatu. Wanna si mudatu kana immoo injifannoodhaan hin darbitu yoo ta'e gaafa san rakkinni kee. Injifannoo jettee hiriyaa koo na yaadachiiste. Hiriyaa koo leemmaneen nagaa sii dhaamteetti. Leemmaneen tamashiini? Leemmanee hiriyaa koo sii sodaattuu turte of sodaattu. Ana nyaatu leemmanee akkam ishiin garu? Amma nagaa isheeti. Akkan jiraadhu kan na taasisee, akkan qoricha koo sirriitti fudhadhu kan na godhee, ijaaraadhaan nagaa koo itti naa himee, abdii jireenyaa natti toreessiin jedha. Kunis nagaa see fudhadhu tolee. Ofii qoricha sirriitti fudhatti? Amma of dhossuu dhiistee, qoricha see sirriitti fayyadamti, waa'ee koondamii nama hundumaatti himti. Isatu kanaan nagee utuu ni nan gorsine ta'e akka jireenyi danda'amu hin beekun ture. Kanaaf nagaa koo itti naa himii naan jettee kunis nagaa see fudhadhu. Sodaatti turte amma garuu cimtuu taanaan baay'ee nama gammachiisa. Maaloo adaraa naafis nagaatti naa himi.
garuu ofii qoricha ishee sirrumatti fudhatti. Akkan jiraadhu kan na taasisee akkan qoricha koo sirriitti fudhadhu kan na godhee ijaaraadha nagaa koo itti naa himee abdii jireenyaa natti toreessiin jedha. Ishoo adaraa nagaa itti naa himee jabaadhu jedhini wanna barbaachisaa ta'e hundumaanuu si wajjin hin jira. Ani sa'aatii barbaaddetti yeroo barbaaddetti naa bilbiluu dandeessi bilbiloo koo kenneef homaa rakkoo hin jiru. Na argitee na wajjin haasa'uu hin dandeessi homaa rakkoo hin jiru wal gargaara homaa rakkoo hin jiru. Ani yaadama amma ergan vaayirasicha wajjin jiraachuu jalqabee almost waggaa 15 ta'eera. Waggaa 15 kana keessatti gaafa malee jireenya koo jalqaba irratti xinnoo na rifachiisee ture. Sinsoom waan hin sinsoomne tokko jalqaba irratti xinnoo na sodaachisee ture. Garuu tutturee bubbulee jennaan gorsa argadhee qoricha argachuu jalqabnaan amma kun daagaltee amma kun akka gaariitti hin jiraachaa jira. HIV'n kun amma yeroo kana bakka jirutti dhaabateera. Maal akka ta'e beektaa? Namni dadammaqiinsi sammuu inni uume waan cimaadha baay'ee. Namni kamiyyuu kondomii bakka barbaadetti iddoo barbaadetti gaafa barbaadetti sa'aatii barbaadetti hin bitan. Waan si dhufu yoo suuqii dhatte subukkeedha akka durii kun dhokatanii kondomii jira kondomii naa kennan. Suuqii yoo dhatte faarmaasii yoo dhatte suupparmaarkeetiin mul'isee kondomii bitatanii. Bara jireenya keenyatti amma dandeenyu numaan dhaabachuu qaba hojjannee HIV kana zeerootti galchuu qaba. Baay'ee namatti tola dadammaqiinsa amma jiru kun itti fufnaan idduma jirutti dhaabbatee. Zeeroo taati jechuudha. Raawwate. Farso kushi wanna malaka saniti namusi. Farso kushi wanna malaka sanati namusi. Busi malo. Busi. Abadu jadi. Asoshi busi miti. Sibiya. Ara jate sude ye. Ituma busi adugani. Arkadua silanu fani. Shake. Asa kijika. Tamadu jariya. Tashanana. Jireenyi gaariina kanani lubbuuti. Lubbuu ofii eeguun bilchina sammuuti. Yoo jiraate fageechanii aduu nagaan yoo jiraate nagaan jiraachuun abbaan of eeggate. Benu bacho buna gaba olonkomi. Adara ya nama hindagatin ko faida kondomi. Benu bacho buna gaba olonkomi. Laki ana mame hindagatin faida kondomi. Sibiya. Har'a ganama iddoo tokko deemeen barumsa naan argadhe dhaabbata diikeetii Itoophiyaa jedhamu achi deemeen barumsa isaan naa kennan ela waan laayyoo isinitti hin fakkaatin achi immoo badhaasa wayii naa kennaniiru obbo Lammeessaadhaaf akkan badhaasu immoo sin naa eeyyamaa badhaasicha maal seetan kuno badhaasa amma kana badhaasa dinne erganii isiniin jedha ela argitanii Maaliif? Foodho gorradhu siin jedhu. Maaliif? Namni mintoo fi baatee rasaas ergifataa giiftu. Mintoo fi qabatee rasaas ergifataa. Akkatti qabatee jiru. Maalaadha koo. Ela maal akka ta'e beektu? Waan biraa dhiisaatii akkatti isaan nu barsiisanii akka sirriitti isiniif galu sirriitti hubadhaa laalaa jedhani wanticha irratti akkamitti akka galchan hundi otoo nafin kana qofa seetanii akkamitti akka isin barsiisne isinii galeeraayi mee eenyutu nutti agarsiisa jennaan harka gool qabeen ka'eet. Itti agarsiiste? Kana booda hoo? Isaanii hunga. Beetanitti agarsiise kam. Ani eenyu nan sodaadha. Kana qofa seetanii kennaa biraas ela badhaasa biraas nan qaba. Fidi. Argi ture. Raajiin dhalate. Raajiidha. Badhaasa gurra dheedhu fedha.
dubartii cimtuudha. Waan si barsiisan sii galaa. Atis immoo deemiti. Nama barsiisi kanaan ittiin barsiisi jedhanii nama dhaasan. Kan eenyuti gurba? Joonjaa wayii. Ati maalitti beektaa miti? Dhuguma. Barumsa gaarii baratte. Amma kanatti namni galchu jiraa hin jedheen. Kanamoo? Ati immoo maa inni? Kana waan guddaa gootee kanatti hin galchitu taanaan ati. Maal jechuu kee? Nama cimaa. Nama cimaa. Abeet. Ajaa'ibumatti sun fayyadame naa wayi. Akkuma nuti barannetti kunoo sirrii. Maarree. Yaa jarana. Mee hundi keessanuu callisa. Anii fi obbo Lammeessan erga hiriyaa ta'anii erga wal barree kaasne naannoo keenyatti nama du'e awwaalu kan rakkate gargaaru kan wal lole araarsu kunoo gurri hamaa haa duuduti waggaa 15 guunnee wayya. Kun nama gammachiisu jira. Baay'ee nama gammachiisa dhugaa. Yaa sammuun inni qabu. Sammuu isinitti hin fakkaati. Sammuunuma pirezidaantiin Ameerikaa eenyu maqaansa Obaama. Ati Obaamaa eessatti beektaa miti? Obaamaadhaan qixxuma isiniin jedhan. Dhuguma. Kun illee dhugaadha waanuma. Jechi lubbuu kee mararsiifadhu inni jedhu kun hadhaa miti duruu galeefi. Dhugaan isiniin jedha. Nama guddaa. Obbo Ama. Seenaa isaas akkamii? Maal kana dhaadhista? Deemasi. Ati maquma isaatu nama waamuu hin dandeenyedha. Ati maqaa isaa waamuu dandeessa? Ati ofii keetifu nama gidiramaa wayiiti. Ilaa namichi kun haati manaasaa jeennataa naa ciistuti. Erga ishiin jalaa duutee kaasee kophaasaa ijoollee isaa barsiifatee nama digiriidhaan eebbisiifatee. Egaa balaa konkolaatatiin haati manaasaa jalaa duutee kaasee cimeetoo ijoollee isaa barsiifatee nama bakka guddaadhaan geessifatee keessattuu akkaataa inni itti of eegu kunoo dhibee hamaa saniitiif illee nama saaxilamneedha. Nama cimaadha obbo Lammeessan. Waan darbe kaasuun maal godha? Maal godha itteeti dhiise? Ani garuu kana jedhu namtitti gadhee kanatti naadu. Namtitti amma gadhee kana. Obbo Lammeessa. Gadhee wayi. Maal jetti gorteesse? Ani kana jedhu. Seenaa maalii qaba jettee naa dubbattu? Xiqqoomallee qaanoftu. Sittimu ilmi koo injineer Kumaa Lammeessaan ilma eenyuuti? Ilma Lammeessaati. 5 kiiloo dhaqiiti gaafadhu. Siister leelliseenoo kan eenyuuti? Kana beektaati? Maal kun joonjaa wayi. Afaan kee qabi siin jedheera. Afaan kee qabi. Namicha nana. Isa obbo Lammeessa. Mee jedhana tapha keenya mooreechina as deebi'aa tapha. Mee jedhitti fuudhibbo. Kanaa jiraadhu namichuma wayyaa. Kaasi kenninaani gosee maaloo ribattee fuuldura utaalte gosee maaloo kabaree naasi kenninaani gosee maaloo tolfattee gargara horan laalte gosee maaloo wasiyoo maalu wasii ta'uu gosee maaloo wasiyoo maalu wasii ta'uu gosee maaloo fuudhatee baargamasii jedhu. Isin odeeffannoo tokko nageenye. Barana HIV 0 ta'uusaa. Jarana kan na dhibu obbo Lammeessani odeeffannoon takka jedhan dabartu. Sammuun isaa sammuu miti bara. Cimaa namaati. Ijoolleen saatillee isumatti baan dhugaan jedhan. Wanta sobuu miti ijoolleen saatillee isumatti baan hin jedhan. Ana sila akkuma na beektani. Reediyoo dhaggeeffachuu kana nan jaalladha. Ganamaa galgala. Reediyoo koo qabee gurrarratti. Otuu reediyoo dhaggeeffadhu. Dhiyoo kana waan maal akkan dhagaye beektu? HIV 0 galuu ishee anuu dhagayeera. Dhugaan isiniin jedha. Dhugaa. Nan bade. Odeessiti. Ana uumayyuu natti hin fakkaanne. Akkamitti sitti hin fakkaanne? Namni tokko sirriitti kondomiitti yoo fayyadame. Sirrii. Qoricha isaa sirriitti yoo fudhate
dirqisiisanii gudeeduun yoo hin jiru ta'e yoo hafe maaliif zeeroon taane akkuma sirriitta maaliif zeeroon taane siin jedhe kun hundi yoo hafe. Dhugaadha sirrii jedhe. Odeessi ana kuni naaf hin galu. Abbaa Maseenqoo meeqfuu hin haqa qabame. Mee jedhe ashananaanana tashananaanana Kan qalbii yaadanii hawwanii kan qalbiin hawwanii dargatanii yookaan dhungatanii yookaan ammatanii. yookaan dhungatanii yookaan hammatanii yookaan Kana booda maali yoo biyyoo nyaatanii. Hoodhu meeqan tashananaanana kan qalbii anuma inni jedhan jedha. Anuma inni jedha. Han qalbii yaadanii yoo qabatanii kan qalbii yaadanii yoo qabatanii kondamii yoo kan qabaanne silaa maal godhanii jedhiin. Kondamii yoo qabaanne silaa maal godhanii silaa maal godhanii. Nama na of eegi. Biyyaafis nayi. Namas eegis jedhe. Maal? Nama ofii isaaf leellatu biyya isaa eega itteetti dubbattaa? Mee dhiisaame. Inni of eegu waan biraa dhiisaati kuno gamtee fi itti mee dhiisaadha kun dubbisa wajjin. Yaa jarana. Mee waan tokkon isinitti hima. Biyya kiyyatti obboleessa kiyya hamaa tokko ture. Obboleechuma kee moo? Eeyyee. Kuno waaqan abboo lafaan immoo intaloo kan jedhe. Ammallee jeenna tanaa ciisuti. Maqaa isaa dhoofte naan hin jedhiniiti. Lafa dhiisiti waaqarrattuu kan nama rakkisu ture. Abaarama. Akkatti inni galeeto haadha manaasaa jeequ. Akkatti inni haadha manaasaa rakkisaa ture. Anis lakkii yaa obboleessa koo. Lakkii daa'im tol guddattu sin jibbinii. Jaarsi dulloome sin abaarinii. Bishaan darbaa jiru siin nyaatiin jedhama. Eeyyee lakkii yaa obboleessa koo jechaaniin ture. Yeroo hunda machaa'ee galee dhugee galee haadha manaasa albee qaratee kanaanas mummura jechaanii ture. Gaaf tokko immoo qottoo fudhateeti kanaanas kukkuta jedheen ishii rakkisaa ture. Anis yeroo hunda mana isaa dhaqeetu wanti fee haa galu malee ishiinis ati tiruu kiyya taatullee tiruu koo taatullee ishiinis obboleettii kiyya huuba takka irraan fuutu jedheetanii anaanis wal lolaa ture. Sana booda maal godharee otoo akkatti ishii dhaanu otoo akkatti ijoollee isaa jeequ na durse. Si rukute? Maal na rukuta? Ana maal na rukutaa miti. Ishii qoncaraadhaan kukkutee ajjeesee baala warqee jalatti ishee awwaala. Haadha manaasaa moo? Hamaa akkasii. Safuu. Erga ishii ajjeesee booda immoo dhugee machaa'ee quufetoo mana kootti baqachuu dhufe. Amma of eeggachuun. Baqateetoo namara dhufe kaa. Maal gooteere hin dhoksite. Maal ani isa dhoksa? Yeroo dhufu machaa'ee waan tureef morma masaa qabee tanan fuudhee poolisiitti kenne. Sana boodoo. Akkas go baga. Seera jala oole. Sana booda mana hidhaatitti achuma mana hidhaatitti du'e. Namni hamaan kanuma dhumni isaan tolu. Kan isaan tolle namni hamaan dhumni isaan tolu. Dabaa wayi obboleessa kee dabarsitii kenniti. Deemasi. Maal ishiin obboleetti xiyyaa miti? Dabaa akka